injira idara naufsi difama korra naufsi je dima nirtani jira okay hiren tesani tifufa daqiqa sini qabu mo akkami daqiqa shan sini godhu amarraa egalee akka dafnee namoota biraatti carraa kenninu daqiqa shan sini kenna yoo barbaachise sini dabalaa yookaan daqiqa shan keessa daqiqa iskiriin irra laallachaa itti fufaa baay'ee galatooma. Baay'ee galatooma sofa carraan uffanni gosa sadatti galatoomaadha. Anis yaaduma koo wanni isin kaasan hin jiru waa baay'ee haftanii jirtanii anis yaada koo ittuma dabaluun qaba jeeti. Asirratti sochii balbala galaana Itoophiyaan shiraan dhabde kana gartee karaa dippiloomaasii fi seera idil addunyaatiin argachuudhaaf sochii Itoophiyaan gootu kana warreen danqan alagaa caalaa ka qormaata ta'u jiru warreenuma Oromoo fi jaanii afaan Oromoo dubbatan kana warreen kanatti dhugaa himuun barbaachisaadha. Maaliif keessoo keenyatti warreen afaan keenya dubbatutti gaafa dhugaa walitti himne alagaa wajjin wal dura dhaabbannee wal amansiisu seenaadhaanis seeraanis dippiloomaasiidhaanis alagaa irra aanuun ni danda'ama jechuudha. Keenya yoo ni fi qormaata ta'uu baate inni bira isaan kun maal barbaadan? Warreen afaan Oromoo dubbatu kun as keessatti gufuu ta'uu isaan barbaadaniif fedhiin isaanii maali? Hajuusan hawaasni uummanni Oromoo hubachuu qaba jechuudha. Uummanni Oromoo gaafa hubate likkitti dhaabbadhaa jedhanii warreen kun ani akkanaa godhutti qophaa'ummaan isaan rakkoo kana maaliif ba'attootaan gartee maaliif veektarii ta'uun barbaachise? Meeshaa maaliif ta'an? Meeshaa ta'anii uummatuma keenya miidhuu lafuma keenya saamsisuu gartee miidhaa hawaasa keenya irra gahu fuulaa saaquun maaliif barbaachise? Isuma kana jechuun naannee sadarkaa biyyaattis wanti isaan godhaa jiran. Kanaan duraas abbootiin keenya dur waan waliin dhabne malee waan irra wal dhabne hin qabnu jechaa turan. Gaafa duraatis waan waliin dhabne waliin harkanneeti irra wal dhabuu keenyaan kan nuti dhabne jechuudha. Ka'umsi balbala baaraa dhabuu bara bulchiinsa Minilik ta'ullee Lasillaasee keessas konfedereeshinii Eertiraa fi Itoophiyaa maal facaamu hundeeffamee haalli itti dabalamee dhufanii jira. Mallasaan gaafa Oromoon ifi wal dhabdee wal dhaga'uu dadhabdee wal harcaaftee walitti fuulateeffatte inni xaaliyaaniif gurguree deemee jechuudha. Kanaaf iccitiin masheenuu qabsoo bilisummaa Oromoo warreen shanee kana jechuudha. Abaawoon qabsoon bilisummaa Oromoo akka masheentuuf warra abaawoo keessaan dhalatee qabsoo Oromoo gufachiisaa jiru. Warreen abaawoo oboo Ifinjaan kana jechuudha. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo ganamaa gaggeessaa turtellee maqaa balleessan jechuudha. Achi keessaan dhufaatiin isaanii qabsoo Oromoon gaggeessaa turtellee akka hawaasni duubatti deebi'ee itti gaabbu godhaa jiran jechuudha. Kanaaf Oromoon isaan kanatti dhugaa himu qabdi. Daangaa Oromiyaatiif isaan furmaataa miti. Daangaa Oromiyaa warreen daangaa Oromiyaatiif miti qabsuma Oromoo injifannuma Oromoo warri gurguruu barbaadu isaanii jechuudha. Itoophiyaa Oromiyaan keessatti hin kabajamne ijaaruu barbaadan isaan. Oromiyaa Itoophiyaa keessa jiraattu garuu ta'u walabummaa hin qabne kan kabajamne ta'u Oromoon hin kabajamne ta'u daangaan Oromoon kabajamne kan Oromoon namuu namaaf fe'amtu Oromoon boochu san ijaaruu barbaadanii isaan kan of keessaa baasuu qaba jechuun manni lafa itti isaan uummata keessa jiranitti yaada isaaniillee of keessaa baasuu qaba jechuudha. Warra sarara tokko karoora hin qabne kaan seenaa jireenya mataa isaa barreessa. Nuyi asii kitaaba mootummaa ijaaruu dubbisaa jirru. Jarri kun kitaaba fuula tokko hin barreessan. Kunoo kanaa dubbisna nuti. Seenaa jireenya mataa isaanii barreessaniiti isaan Oromoodhaaf dhiyeessan jechuudha. Seenaa jireenya mataa isaanii karoora hin qaban waan namni barreesse hin dubbisan. Biyya kanaaf maaltu ta'a jee nama amata 20 dura tilmaamee arraan tan hojii qabatamaan nu agarsiisu jiru kanaaf qooda hin kaayan. Ifiin fadhan hi gammadan bakka san dhaquu barbaadan bakka san dhaquuf ammoo ga'umsa hin qaban. Oromoon isaan irratti immoo amantaa hin qabu. Kanaaf isaan kana likkii itti himuun murteessaadha. Nuyi ilma abbaa gadaa waliin jirra. Imalli karaa galaana diimaatti jiru kun kan nu ceesisu jechuudha. Jenereeshinii kana rakkoo keessaa baasuu kan itti dandeenyu balbala baaraatti deebineeti jechuudha. Oromoon seenaa keessatti biyya gantee hin beektu. Seenaan biyya ganuu kaaba irraan nu dhufaa. Warreen kun warra kaabaa kanaaf fe'amaa jiru jechuudha. Warreen qabsoo Oromoo kana gufachiisuu barbaadu. Injifannoo Oromoo harkasa kana warreen booda deebisuu barbaadu. Warra fardeenuma warra karaa kaabaa jechuudha. Kaabaan warri dhufu warra biyya gana. Kanaaf Oromoon waan
shiraan dhabne sirnaan deebisuudhaaf qabsaa'aa jirti. Dr. Abiyyiin waan sirnoota dabran keessatti Itoophiyaan shiraan dhabde sirnaan deebisaati kan inni jiru. Kanaaf qabsoo waan shiraan dhabne sirnaan deebisuuf godhamaa jiru kanatti makamnee dhaloota dhufuuf furmaata ta'uu qabna malee dhaloota dhufutti itti gaafatamummaa keenya dabarsuu hin qabnu jechuudha. Har'aan tana yoo hojjennee bu'aa buusuu dadhabne ba'aa ta'uu hin qabnu dhaloota dhufutti. Jireenya keenya har'aa keessatti waan hin barbaachifne waan hin taane dalaynee dhaloota dhufuuf ba'aa ta'uu hin qabnu yoo bu'aa buusuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf waan bu'aa qabu wal dhageeffannee wal jala yaanee waan bu'aa qabu hojjechuu irratti dammaquu qabna kan majuu san kaasuu fi ammaan galee edallee ammaan waajjiraa fi boodan dubbadha jeen neetworkiin karaa na baase har'allee ammaan galee dadhabbii baafadhee boodarree caraanaa kana ta'e bal'inaan yaada kiyaniin kan addaa Mustafa baay'ee galatoomii dhumarratti wanni isin jechuu barbaadu. Guyyaa lamaaf si afaan dhageetiin jira jooffee nama jaamu waliin akka beektu jechuudha yeroo inni du'ellee akka beektu ani jooffeedhaaf faamiliidha fuuldura waan kana bal'inaan waliin haasa'uu dandeenya jooffeen nama jabaadha. Ani hargee baatanii naaf inni faamiliidha. Maal qabsuma Oromoo kanaaf wareegama akkamii akka kafale ani qabsaa'ota Oromootu bakka isaan itti wareegaman hin beektu warreen ammaan tana Oromoof qabsoonetu kun wal nyaattee wal dhabamsiiftee summii wal nyaachisuu irraa asii galanii jechuudha. Qabsaa'ota Oromoo warri umrii gabaabsa isaanii akkamitti akka isaan qabsaa'ota Oromoo umrii gabaabsan wantoota kana irraa kaanee bal'inaan fuuldura haasa'uu dandeenya baay'ee galatooma. Galatoon fayyaa ta'ii diimaa yaa edaa akkas jettanii waajjira booda jira jettanii yeroo lama sadii isin eegaa turre hin deebine. Faamilii leencicha Oromoo guyyaa Joffee Idriisii maqaan isaa akkas ajjeesaan as jira Umar Suleeman waliin jirra Markaatoo galgala as bakka Bullingii eenyu Abdallaa Suleeti bakka sanii ijoolleen Umar Suleeman manaan dhufe asuma nutis naannoo amma masgida harkana jiraan madaa'ii dhufe yeroo sadi. Umar Suleeman bira dhufe lama sadii waliin bulle na fakkaatee dongoruu baadhee an dura Umar Suleeman waliin gadhannee deebine biraa galeen dura deemi galsaa maliin deebile tinaan jedhee galee mana ta'e Umar Suleeman nu ulseen around yoo dongoruu baadhee magriibaan dura ta'ii magriib dabre Umar yeroo ulseene jarana nuun jedhe Idriis Joffee ijoollee lama duuba deemaa inni jimaa bitatee deemaa ijoollee argooti ammoo deeggartoota kennaa ammoo maattiin qixxoofne ijoolleen jedhee shakkeedhe akka ol seeneetumaan mee TV banaa yeroo TV banan mootummaan Itoophiyaadha Joffee harkaan qabnannee yaallee turee hin dandeenye ajjeefamee jira nu ajjeesuun barbaanne borumti sanbata galgala ajjeefamee sanbata guddaa wannaan walgahii qaban asitti. Macaaftuu lamni walgahii jira. So namoonni garii irra argamanii garii onna'anii akkasiin onna'e walii bilbilee keessaa onna'annaa nama yeroo nama inni dhaye nama kana egaa namni maatii isaa argame nama yoo inni dhaye Tigreen jirtu. Aga mallasiin baatutti kana Joffee dhayee dhiisaa jedhan as malee hin dha'u jechuudha. Jagan akkanaa kanneen Oromoon nyaatamne waan kana eeganni kaasee nutas dhallee wanni ijjinuuf saa 24 wanni namoota irra duullee lakkaa jennuuf kan nyaachaa ture gaafa samma nama san namni ajjeese ijoollee Oromooti. Umar Suleeman dha lubbuun jira. Waan hedduu isaan qofaa miti namoota hedduu as keessatti ajjeesan magaalaa Finfinnee kana keessatti warri nu biraa bobbaan asitti Shaashamannetti Dirqabaa Adaamaa magaalaa hunda keessatti ilmaan Oromoon nyaachaa ture. Kanaaf iyyina dhalli abbichoonni jennuufi guddaa dhiisi ijoollee namoota gadaanaan hedduu akkasii nyaatanii dhiifama. Akkasii ulfaadhaatii diimaan yeroo bilee walitti deebinee bal'inaa waliin haasofnaa wanni kennaa hedduu waan garaa nama gubu. Isinii kennaa Johaar inshallah waan garii kaasuun barbaadu. Wanna garii ilmaan Oromoo yoo kaafu ani mooshin ta'ee mana kan isin geggeessuu hin danda'u jechuudha. Ni beeka nama wanna ajjeesillee ni beeka nama naima maqaa isaa artistii kana Eebbisaa Addunyaa namoonni adda waa'ee Oromoo kana kaan namni artist Eebbisaa Addunyaa ajjeese nama waliin ture eessaa isaa beekaa ganda isaa beekaa biraa ganee dhufe guyyaa Eebbisaa Addunyaa ajjeesuu deemanii
eebbisa addunyaa ajjeesuun dhufne nama utukkannaa waaree jedhanii nama bunaaf jimaa export hayyaba akkasii qabanii amma I think so Minnesota jiran fakkaate abbaa qabeenyaa guddaa nama hayyuu xiqqoo takkatti naawusa bakka kana nama gujiiti namni kun nama Mangistuu Hayilemaariyaam Raashaa ergee barumsaaf waggaa 5 baratee gaafa isaa jiru Mangistuun badee galee nama gujii keessatti seenaa gurguddaa yeroo biraa isinii hima waliin dalannee dalagee nama yoon isinii hime aktara jetta jechuudha. Nama gaafa amma isinii himu kana an dhufee madaa'ee as dhufee jaallan nama 8 sanbata guddaa kilinikii guuranii qaama saalaatti litira 20 itti hidhaniif xammadoo dhaabaa. Jarri sanbata guddaa qabamtee sanbata xiqqaa seenee gureen isaa doofaa jiranii gaafas gibirnaa warra qonnaa seenee anas xuuran basan naqaban. Nama gaafas naqabanii warri waajjira keessaa magaalaa Amboo kana keessaa baqatan Finfinnee guutuu maaliif ijoolleen kalee qabamtee ana guyyaa ta'an. Nama biraan dheessiniif seenaa guddaa waliin dalaga isa kana ajjeesuudhaaf eebbisaa addunyaa gaafa ajjeesan. Isa kana ajjeesuu as markaatoo kana Asmaraa hotel warri beeytan achi qabata namni kun makiinaa piikaappii manaa qabaa V8 kana qabaa namni kun makiinaa kanaan makiinaa piikaappiidhaan bakka hayyama bunaa deeman jimaa hayyama jimaa qabanii hayyama bunaa qaban. Isa ajjeesuu dhufaniiti inni nama alatti baratee dhufe isiniin jedhe yoo galu hoteela yeroo bahee galu nama qajeellotti waa'ee saayinsii waraanaas tikas waa hunda baratee jiru. Nama addaati yeroo biraa seenaa isaanii isin hima. Bilbilu malee hin galu. Reseepshiina bilbilee namni barbaade jira jedhaan. Jennaan bilbilee namni barbaade jira jennaan jedhanii warra reseepshiinaa. Eenyu na barbaade jennaan Tigiree dhufee si barbaade jedhanii. Eessa ran jennaan siree qabatanii jedhanii. Eessa qabatan yoo jennu gamaa gabana balbala siree isaan qabatanii fi fuuldura siree isaanii qabatan. Makiinaa kaan ka iddoo kee jiru achuma dhiisaniitiin piikaappii fudhatanii akkasumaan asirraa baqatanii wannatti galan. Agar maaramii galan jechuudha. Eebbisaanii ajjeesanii eega eebbisaa ajjeesan isaaf dhufanii ennaa isa dhabanii eebbisaa ajjeesan. Maaliif ajjeesan eebbisaa? Birrii 2000 yeroo sanii kennee fi eebbisaa tokkannaan kun tokkannaa waaree jedhanii nama gujiiti. Abbaa qabeenyaa guddaa nama seenaa isaa waa hedduu isinii maa yeroo biraa. Eegasii qabaniidhaan namni birrii 2000 eebbisaa addunyaatii kennee karaa ololaatiin nurratti artistii ijaaresii miidhanii jechuudha. Seenaalee hedduu jira wanni barbaadee kana kaa'e namni gaafasis jaarsanis sila ajjeesisu isa dhabnaan eebbisaa ajjeeses Oromoodha. Namoota hedduu beekna. Nama amma nama ajjeesee maatiin isaa qabsaayaa ta'ee lafa nudhiitu jira. Garuu waliin nyaannu. Kabadee badee Oromoo waliin nyaatiin jennee waan hedduu obsineetiin. Akkasii of folchaati. Oromoo warri asuma keessa jirtan warri ammoo faallaa keenya jirtan meeqoo ta'ee illee isinii kennina. Wal nyaachoo irra waliin dhaabbannee hiree arganne kanatti haa fayyadamnu jedha. Johaar isinii kennaan of folchaa. Xiqqoo isii namni kun obboleessi akkasumaan jennaan gara biraa kutee Johaar isinii kennaan biraa seensaa itti fufaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri as keessan guutuun ilmaan Oromoo xiqqaa guddaan keessan salaamtaan diisin biraa geessu bakka jirtanitti hunda baga Mustafaa lubbuunis jiraatanii asuu eegdanii seenaalee kana hunda beektanii asuu jiraatanii har'a lubbuun as eegdanii anis galata rabbiiti. Hedduu dubbachuun barbaadu gabaabseet maa waa'een dubbachuu barbaade. Imalli irraa mootummaan itti jirtu kun imalli ulaa galaanaa barbaadu hedduu waan barbaachisaadha. Itoophiyaadhaaf hedduu barbaachisaadha. Deeggaramuu qaba hedduu. Garuu ammoo namni kun mana ala gabbobba'a malee ala raamanatti waliin bobba'u mana galgalatti gala malee. Kanaafuu nuti mootummaan naannoo Oromiyaa bulchitu maal hulaa haraa barbaannaa fi hulaa tabarrii talafaatu nu cufamtee jirti nuti. Amma dura yeroo takka hedduu gammaduu turre yogguu gara aanaa jedhan kanaan lafti silaa Somaalilaanditti dhiyaattuun achitti buufannee akka ijaaramuu fi makkannis bakka jedhamutti akkachi buufanni guddaan ijaaramuu fi kun yogguu mootummaan naannoo Oromiyaa waan kana tajaajila hedduu mana barumsaatii fi waan adda addaa achi godhuudhaaf karoorfatte hedduu gammanne maaliif hedduu qunnamtii namni kun diinagdeen lafa hedduudaati gonkumaa hawwii takka dura diinagdeen jabaachuun dirqama namni jiraachuuf dura diinagdeen oomisha jiraachuu qaba. Karaa Feesbuukii isin hin daganne. Tarii gara mooyyaaleetiin hulaan nu cufamaa jirti Oromiyaatti gara cinaksaniin hulaan nu cufamu jirti.
namni Adaamaa fi Finfinnee qofa tattaa'e achitti maaltu isaa dhagaa achirraa maal oomisha namni waan oomisha labbaasuu barbaada amma ulaa baaraati asittis waan oomisha labbaasa waan alaa galfatuu qaba kun hunda naannoo saboota biraatiin hoggu oo keessa gallee jiru cal ja'anii ilaanii haga yoom akkanumatti lafarraa namni nu dhiiba namni akkanuma lafarraa nu dhiiba bahaan kaabaan akkanumatti haga yoom namni kan nu dhiiba tanatti xiyyeeffannaa kan nu dhabanii namoonni mootummaa naannoo Oromiyaa bulchuarra Oromiyaan gara mooyyaaleetiin hulaan nu cufamaa jirti gara naannoo jira saniin hulaan nu cufamu jirti namni lafa tanan tiisin hagi birumarraa dalagu kun maali dhimma gibiraaree kullee haaftee turte dhimma gibiraaree kullee haaftee turte namni yeroo namni lafa qabuutu wahuu gabbara namni lafarraa buqqee maali nuusi gabbaree mootummaa sanuu jiraachisare kanaafuu dhugaa dhimma mootummaa gibira jechuun gibira waan inni dalagu namni hedduun ni beeka manni barumsaa gibira kanaani waraanni biyya tanaa gibira kanaani karaan daandileen dilii dalagamu kun gibira kanaani manni haakima hospitaalan gibira kanaani namni yoo gibiran kafalin mootummaan gibiran fuune maaliin hawaasa isii tajaajiltee biyya tana tiisiti gibirri dirqama kafalamuu qaba nagaadeenis qotataanis tiifataanis mootummaa jechuun gibira kanaani biyya nagaa biyya eegi biyya jaarti malee mootummaa wanni kophatti nagganne kophan mootummaan qabdu kalarraa mootummaan akka mootummaatiin naggaddu hin jirtu hawaasitiif nagada bantii hawaasitiif karaa bantii daandii tolchitii iskula jaartii mana fayyaa jaartii waan teknooloojii adda addaa warshaalee biyya alaa galchiti bu'uurri gibira biyya amma sinis irraa wal gara Facebook silaa gargaarsa harkattu kanaaf jesii guutifatti kanaafuu mootummaa naannoo Oromiyaa sababni lafarratti xiyyeeffannaa lafaa irratti xiyyeeffachuu dhabdeef maali eenyutti dhiisanii Adaamaa tatta namni yoo hulaan mooyyaalee si cufamte hulaan carra si cufamte Adaamaa maaltu jira wanni ati oomishtu achi eessa gurgura geessisaa eessaa waalaa galfata kasi cufummaa hawaasa akka ta'etii shaabii si cufu jira callisee mootummaa naannoo isaaniitii wajji walii galee si cufu jira ati hawaasa kana bakka buutee jirta lafa tana kan gartee disturri biyya tanaatii fi heerri ati Oromiyaa kana ittiin kakattee ittiin hojjettu hawaasa kanaa fi lafa kana yoo lafaa fi lafee hawaasa kanaan eegin mootummaa naannoo Oromiyaa Itoophiyaa irraa gaafatamti naannoo Oromiyaa irraa gaafatan wanni kun gadi fageenyaan laalamuu qaba gibirri maas naannoo Oromiyaa qofaame naannoo Itoophiyaa guutuu akka naannoo Oromiyaa laalatu laalatee walqixa kafaluu qabna akka walqixa galii qabna sanarraa hubuun dabre naannoo baha Harargee kanattiin deebi'a hedduu miidhaan lafaatii jira lafa tana wanni bakka lafaa tana gamuuf aangoon naannoo itee dhufti Arabii bulchuu biroo kabiraa bulchaa akkasii dhufti lafti ammoo arrasi harkaa baate tan amma dheengadde wayyaaneen baaftee arra falmaa jala galee jira dheengaddaa yiituutan federaalli Itoophiyaa kan sabaaf sablammoota irratti hundaa'e malee kan lafarratti hundaa'e miti hundalee jaanee naannoo Hararii kana jala Oromoo guutuu galchan kun amma rakkachaa jira lafarraa buqisaa jiran dhiibaa jiran mootummaan kanatti xiyyeeffannaan kannu akkasuma naannoo diree dhaaba kanatti xiyyeeffannaa ittiin kannu muummicha ministeeraa qofaa dubbate malee maal akka dalagan mootummaan naannoo Oromiyaa kun hedduu namatti ulfaata kanani dhagayaan kaabineenis miseensonnis waan kana waan lafa tana tiisuuti irratti hedduu gadi qabanii ilaaluu qaban harmaan ja'a ulfaadhaa galatoomaa jiraanaa hangitanii. Fayyaa ta'a galatooma yaada keessanii fi Johaar maashaallah bisirraa jaalatu kun akkuma isin jettan namni hundinuu dhaga'ee kan mootummaa laallatus mootummaan naannoo Oromiyaa keessaa yookaan qeeqni hedduun hawaasa irratti dhiyaachuu jira. Gurra banee caqasuudhaaf hojiirra oolchuu deebii kennu bakka dalagne jechuu bakka hin dalagne irra jiru uummanni waan silaa mootummaan naannoodhaa ofii dalagu hawaasni dalagaafii jira information jechuudha. Mana ofii taa'ee mootummaan rakkoo jiru yoo hiikuu dadhabe sun rakkina guddaadha jechuudha. Kanaaf ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha Suleyman Nur hireesiif kenna inshallah taasisa kaani kenna yoo dambal miidiyaan hiree natti taasisa isinii kenna Suleyman Nur warri mormu karama kanaan dhiifama naa godhaa warroonni mormitanii baqatan bakka tana gartee ka
rabshaallee nukkaasanii waan hedduu dalaganii baqatanii yoo dhuftan bareedaadha. Gaafii alatti ooftan bakkanatti deebii dhibbaa dhibbatti isin quubsitu isinii kenna koottaa jennaan. Bakka noonni dhufneef guddoon marii warroota wal faallaa jirru mootummaa kanarra qeeqa dhiyeessanii fi namoota waa hubachuu barbaadan. Koottaa yoo na sodaattanii isin jalaa laaffadhaa yookaan nama jajjabaa fidaa koottaa. Guyyaa duraa girgirrii natti duudanii turanii eegasii arrabaa haala adda addaatiin dhufan inshallah. Fidaa koottaa namoonni wal beektanis isinis maaliif bakki kuni arrabni hin jiru namuu mirgi keessan eeggamee keessaa daqiiqa dabalee isinii kenna warra faallaa keenya jirtan jechuudha. Maaliif yookaan amansiisu yookaan isin amansiisu ummanni keenya ammoo dharaaf dhugaa adda baafachuu qaba. Shaneen akkasuma warra gartee isin abaa ofiin jettanii shan jechuun arraballee miti namoonni akkasii fudhaa shanan gumii sabaa warra gartee waajjira yuuduree adda bilisummaa Oromootu achi bahee maqaa shanii baafate. Kanaan arrabaa waan kanan kenne Daawud Ibsaatu baafate gartee kan akkasii fudhaa Jawaartu maqaa sanirraa kaase malee. Kanaaf akkasii koottaa warri KFO'nis akkasuma namoonni biraallee nam paarsanaalii dhuunfaa warroonni ebalurammaa dubbatta jettanillee koottaati nu addasteenii onnaa osoo hin jiru karaa irra jirraa biyya keenyaaf gartanii namuu waan danda'u dalagaa jira yaadaan qaama ofii lubbuu ofii kennuudhaan uummanni Oromoodhaa hiriyaadha argamte kana sabni Oromoodhaa waggaa 170 almost gabrummaa jala ture biyya ofii irraa gartee biyya ofii irra gabroome hadha fishaa ofii ona ofiitti deebi'ee uummanni Oromoodhaa bulchaa jira kanaaf qeeqa kaleessaa jiran gartee akkas nuun goone mootummaan kun nu miidheedhaa jiran jechuudha. Kaleeyoota hin jettu hin dandeettu. Ni ajjeefamtanii hidhamta jechuudha. Kanaaf akkasitti dhiyaadhaa isiniin jedhaa itti fufabbaa Suleeman dhiifama itti fufu. Suleeman Nuuraa. Suleeman Nuuraa geettaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Muutii rafkaa. Yaada nuuf kennitaniif galatoomaa isiniin jenna. Amata afurii sagalee kee hordofaa ture. Sagalee kee keessatti dhugaa fi dhara bakka isiin jirtu laalutti ture. Namoota yaada keetiin faallaa hundallee dhageeffataa ture. Maal akka ta'e hundaa laalutti ture. Fuudhee rabbiin ka dhugaa tanaan dho'isu dhugaan hin qal'atti malee hin baddu jedhan. Dhugaa tana fuudhee rabbiin ol baasuu jira. Ol ba'u jirti. Siinuu ol ba'u jirti. Namoota si caalanii fi namoota keetilleen dhugaan ba'utti jirti. Ganaamoo rabbiin ergasii nama hundarraa dhugaa ol baasa. Dhugaa rabbiin isin qabachiisan irraa rabbiin isin jallisanii hamaa isinitti deemu rabbiin isinirraa haa qabu. Kanumatti aansee yaadni kiyyallee waan haarawaa miti hedduu keessatti wanti nama dhubaa baay'eetu jira. Carraa takka haala kanaan nu hirmaachifte namoota akkanaa hedduu osoo arganne namatti tola. Haa ta'u malee dhugaaf uummata kanaaf garaan kee boba'ee diini ishee danfee waggaatti dubbattu argutti jirra. Warri kana bishaan itti naqullee inuma jira. Haa ta'uutii garuu carraan mootummaan sadarkaa federaalaatti hojjetaa jiru hedduu waan nama gammachiisu. Piroojeektiin sadarkaa federaalaatti hojjetamu waan nama gammachiisu waan argaa jirru. Waan biyya kunillee gara fuulduraatti abdii itti godhatee itti deemaa jiru. Warri immoo caasaa mootummaa ta'anii caasaa jalaa irra ta'an keessattuu sadarkaa aanaatii fi sadarkaa gandarratti warri ta'anii uummata addabaa jiran hedduu jiru. Inni kun uummata keenya hedduu burkuteessee jira, hedduu dhamaasee jira, hedduu jibbisiisee jira. Dinagdeen uummata keenyaa waggootan amma mootummaan kun bulchaa turetti hedduu harkaa barbadaa'ee jira. Kana ka godhu maalidhaa? Warruma ergasii guyyaa mootummaa wajjin oolee mootummaa fakkaatee hawaasa keessatti deebi'ee maqaa ergasii shanee jedhuu fi maqaa ergasii yakka adda addaatiin itti moggaasee hawaasa keenya ciratutti jira, nyaatutti jira. Maqaa ergasii taaksii adda addaa guutuutiin uummata keenya nyaachutti jiran, fixutti jiran. Kun immoo mootummaa akka jibbisiisu godhu jira. Nuti immoo warra ergasii badhee teennee waan kana agarru dhugaa maraayyuu argutti jirra. Nutiin teenna uummanni keenya warra ergasii sooshaal miidiyaa jedhamutti jira waan dhugaa dhara jiru ergasii addaan hin beekanii. Saniifuu wanti kun qaama mootummaatti hubatamee caasaaleen jala jiru. Sadarkaa aanaatti fi godina sadarkaa gandaatti caasaaleen keessattuu naannoo Oromiyaa irra jiran qaamummaan dubbatu kana osoo keessa buutee warra sooshaal miidiyaa hordofu kan wal arrabsu kanaa miti warra ergasii dahana jiru osoo keessa gadi buutee sadarkaa waltajjii uummataatiin kan teessu taate dhiiga uummata keenyaa rakkoo uummata keenyaa hedduu agarra. Ammas dhaga'uuwwan jettanii
Saniif caasaa kanarratti mootummaan tarkaanfii maaf nuuf fudhanne caasaan kun maaliif hin sirreeffamne mootummaan naannoo Oromiyaa kun maaliif jijjiirama ergasii dhufaa jiru kana arguu jirraa isii kana maaf sirreeffamuu hin qabne yaada jiru namni martuu hirma qabaa ergasii ani kophaa wanti dubbadhe hin jiru sararaan akka kennitaniif galatooma jedhaa rabbi umrii illee hasiyaa dheerestuu hamtuu sirraa haa ta'u si wajjin jirraa inshaan gara duraatti fuu dandeenya.